raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata, roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam waltan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya wiixata raadiyoo sagalee Oromoo irraatii yeroo kana kan isiniif darbu. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii xiyyeeffannooti. Muuziqaa torbees ni qabna. Qophii keenya beeksisuun kan si waliin turu Allammii Sooriiti. Haga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerra amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mooltan oduu sa'aatii kanaaf qabnuun isin dhageessisaa Allalisee Odaajooti. Diddaaf mormiin uummataa Oromiyaa guutuu keessatti itti fufee ooleera. Gabaasa nu ga'aa jirurraa akka hubatamutti Oromiyaa keessatti mormiin labsii yeroo hatattamaa irratti gaggeeffamaa jiru guyyaa har'aas bal'inaan itti fufee jira. Gabaasa kana dhaabasaan nuuf qindeesseera. Labsiin diddaaf mormii kun torbaan darbe kan eegale yoo ta'u ammallee jabaatee itti fufeera. Guyyaa har'aa keessumaa Oromiyaa gama lixaa guutumaan guutuutti dhuunfatee ooleera. Oromiyaa giddugalaas, Oromiyaa kibbaas akkasumas Oromiyaa kibba gara lixaatti kan argamu magaalota gurguddaa keessatti itti fufee jira. Karaan adda addaa cufamee jira. Akkasumas mormii kan agarsiisa waraqaaleen adda addaa maxxanfamaniiru. Agaaziin bakka adda addaatti tarkaanfii fudhachuu itti fufeera. Magaalaa Najjoo keessatti tarkaanfii fudhatameen uummanni magaalaa gadhiisee gara bosonaatti akka galee odeessinu ga'ee hubachiiseera. Ilubaaboor magaalaa Buree keessattis mormiin kun jabaatee itti fufeera. Jimmaanis magaalaa keessa waan namni socho'uun fakkaatu. Akkasumas godina Booranaa magaalaa Mooyyaalii dabalatee magaalota jiran mara keessatti fincilli itti fufee ooleera. Oromiyaa giddugalaa Midaaqanyi akkasumas Amboo Gudar naannoo Jalduuttis fincilli kun itti fufee ooleera. Ammayyaanis akkasumatti karaa cufee akka oole oduun kun hubachiiseera. Bushoofturraa amma Dirree Dawaatti magaalonni jiranis fincila kanatti dabalamaniiru. Arsii, Roobee fi magaalonni gurguddoo naannoo san jiranis fincila kana gaggeessaa oolaniiru. Magaalaa Finfinneef naannoon sunis guyyaa har'aa fincilarraa akka jiran hubatameera. Guutumaan guutuutti Oromiyaan fincila guddaa keessa jirti. Qeerroonis bakka hundatti jaatanii bilisummaa qabatee jiru finiinsuutti fufeera. Walqixxeenis akkasuma fincila kanatti dabalamanii jiran. Agaaziin humna isaa Oromiyaa keessatti dabaluutti jira. Yeroo ammaa kana ajjechaanis akkumatti fufetti jira. Diddaan uummataas jabaateera. Hawaasti Oromoo biyya adda addaa keessa jiraatan uummata biyya keessaas akka birmatan gaafatame. Kanneen raadiyoo sagalee Oromoof dhaamsa dabarsan akka ibsanitti yeroo uummati Oromoo biyya isaa keessatti qalamaa jiru callisuun qaanii guddaadha. Hawaasti Oromoo biyya hambaa akkuma kanaan duraatti gamtaan bahee sagalee uummata Oromoo akka addunyaatti dhageessisuu fi gochaa diinaas akka balaaleffatu yaada kennitooti kunneen ibsaniiru. Addi bilisummaa Oromoo waan danda'ame hundaan uummata Oromoo kan ittisu ta'uu beeksise. Abaawoon ibsa bitootessa 3 baaseen akka beeksisetti lola sanyii duguggii uummata Oromoo irratti wayyaaneen labsame maseensuuf waraana bilisummaa Oromoo dabalatee caasaa hojii fi humna qabu hundumaan bobba'ee gochaa diinaa kana uummatarraa ni aggata. Sanatti dabalee sirna bittaa alagaa hundeedhaan buqqisee bilisummaa uummata keenyaa mirkaneessuuf nageenya waaraa uummata keenyaaf biyya keenyaa fi naannoo keenyaaf argamsiisuuf yoomiyyuu caalaa fuula hundaan kan ciminaan irratti hojjechaa jiru ta'uu hundaaf mirkaneessa jedheera. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii hafe waliin nagaan nuuf tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbiiti. Itti aansuun sagantaa keenya idilee xiyyeeffannaatu dhiyaata. Amma gara walleetti.
keessa jirtan akkam garaa jabaatan kan namni kee dhukkuban dhuman dhukkubsataan si waaman wallaanaaf isin eegan isi waamti harmeen isi waamti harmeen ilmaan koona dhaqaba isiniin jetti harmeen isi waamti harmeen isi waamti harmeen yaa ilmaan koona dhaqaba isiniin jetti harmeen Akami ustani taysan amma yaron ka hojjatan dhufa jirti bilisummaan isi waamti harmeen isi waamti harmeen yaa ilmaan koona dhaqaba isiniin jetti harmeen isi waamti harmeen isi waamti harmeen yaa ilmaan koona dhaqaba isiniin jetti harmeen qophii xiyyeeffannaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya xiyyeeffannaa keessatti waan dhimma Oromoo ilaallatu kan uummata Oromoo guddisee hubachuun irra jiraatu irratti xiyyeeffannee torbaanitti daqiiqaa 20 isin waliin turra. Qopheessaan qophii kanaa an Dhaabasaa Waaqjiraati. Itti dhiyaadhaa. Waraanni mootummaa wayyaanee uummata keenya irratti labse mallattoo abdii kutannaadha qabsoodhaan kan irra aanamu. Gochaan mootummaa wayyaanee kan amma ifatti bahee mul'atu kun waan haaraa miti. Warra hubatee ilaaluuf gochaan kun bara 1990 keessa eegalee aga ammaatti kan itti fufee jiru. Bara 1990 gara jalqabaa keessa mootummaa wayyaanee gara kaabaarraa akka Oromiyaa seeneen waan Oromoon qabu keessaayyuu qabeenya Oromoo saamutti xiyyeeffate. Saamicha kana dhugoomsuufis qabsaa'ota Oromoo dhugaadhaan gaaffii saba Oromoo deebisuudhaaf wal'aansoo gaggeessaa jiran bakkayyuutti irratti xiyyeeffatee ajjeechaa irratti raawwate. Hedduu isaanii qabee manneen hidhaa garaa garaa keessattis hukkaamse. Manneen hidhaa adda addaa keessattis roorroo himamee dhumne irratti raawwate. Namoonni hedduu sababa kanaan wareegamaniiru. Oromootitti uummata kalee qalamaa ture oduu ta'uu baannee jireenyi ulfaataadha. Umriyaan amma keessa jiru kanatti dhiisi daa'imaafuu bakka hin taane akka harreetitti tumamaa gaafa nu qabanii jiran kaatenaadha. Halkanii guyyaa keessatti jiraannu mana murtii deemnu beellanni hin jiru. Waan jireenyaatitti gabrummaa malee ilmoo namaa namni akkas hin godhu akka harreetitti hidhamaa ture. Mootummaa wayyaanee akka abdattee turtetti roorroo fi doorsisti kun
qabsaa'ota Oromoo qabsoorraa dhaaba itti fakkaate. Haa ta'uti uummanni Oromoo sana duras gaafa caberraa kaasee diddaaf mormii isaa bifa adda addaan itti fufe malee guyyaa tokkollee diinaaf jilbeeffatee hin beeku. Eenyullee maqaa ofii biyya ofirratti dhabuu nafnaan gaafatamuu hin jaalatu. Eenyullee seenaa ofii dhabuu hin fedhu. Eenyus aadaa isaa dhabuu hin jaalatu. Sabni kamuu yookaan mataan nama tokkootu kan afaan ifiitiin dubbachuu dhoorgamu yookaan afaan isaa jalaa gadi qabamuu fi akka hojiirra oolle taasifamu kan fedhuutti fakkaatu. Uummanni Oromoos taanaan biyya isaa Oromiyaa irratti kanaan dura akkuma waliin quba qabnu wanneen yookaan mirgoota uummanni tokko bakka jireenyaa biyya isaa irratti hafnaan addunyaa kana keessatti qabaachuu qaban hundaa'uu dhabee asabuun isaanii jaalatamaa jechuudha. Sadarkaan isaa walaa caalu malee uummati Oromoo guyyaan otoo itti mormiin hin falminii fi hin didiin itti oolee buleen jiru. Diddaa falmaa kana keessatti immoo ilmaan isaa qaqqaalii jajjaboo fi qaroo wareegatti baaseera. Wareegni kun immoo akka gatii qabaatuuf uummati Oromoo walitti aansee irratti hojjechaa jira. Roorroon diinaa wal'aansoon uummanni Oromoo godhuuf wareegamni ba'aa jiru marti uummata Oromoo daran jabeessan malee saatii fi yeroo muraasaaf illee hin laaffifne. Kun kan ta'e immoo uummatichi waan haqa qabuu fi haqa kaatiifis wal'aansoo gaggeessaa jiruuf malee waan biraan miti. Ajjeechaan gaggeeffamu kamuu laalaa haa fiduyyuu malee laalaa sana duubaan xiiqiin jiru gaaffii sabni Oromoo ifatti qabu otoo hin deebisiin ajjeechaan kamiyyuu akka hin dhaabne kan waadaa seenee itti fufee jiru. Waadaan kunis ilmaan Oromoo golee hundarraa sochoosee kunoo har'a sadarkaa addunyaatti illee akka guyyuu mul'atuu fi gaaffiin Oromoo bakkayyuutti ijoo dubbii guyyaa ta'e akka oolee bulu taasise. Kanaaf gochaan diinaa guyyaa tokkollee uummata Oromoo duubatti hin deebifne daran jabeessee qabsootti kakaase malee kan jennuuf. Uummati Oromoo guyyaa tokkoyyuu waan diinaa barbaada yookaan waan saba biraa barbaada manaa baheen beeku waraanas labseen beeku. Uummata Oromoo waraanas kan labse jaalateen turre. Uummatichi aadaa isaa keessatti irra guddeessa kan ittiin beekamu aadaa nagaa fi gaarummaa akkasumas namummaa irratti hundaa'ee hojjechuu fi milkaa'uudha. Aadaan uummata keenyaa kan nagaa abbaluu kun kan boora'e waan diinni uummata Oromoo irratti gooba baasee irraa ka'uu dideefi. Waan diinni raawwatu kana argaa kan guddate qeerroon Oromoo immoo sadarkaa isaa eeggatee qabsootti fufe. Qabsoon Oromoo har'a qeerroonis ta'e qabsaa'ota Oromoo akkasumas maanguddoota qabsoo kana itichaniin gaggeeffamaa jiru galii ifa ta'e qaba. Galiin isaa kun bilisummaa Oromoo humnaan fudhatame deebisuudha. Otoo bilisummaan kun hin deebi'in wanti dhaabbatu wanti duubatti jedhu abadan hin jiraatu. Kanaaf roorroon diinaa uummata Oromoo daran jabeessa malee duubatti hin deebisu kan jedhamuuf. Roorroon kun kunoo yeroo ammaa kanatti warruma diina wajjiniin dhaabbatanii ulee ta'anii gargaaraa turaniyyuu deebisee mooraa qabsootti galchaa jira. Akkuma uummanni keenya beeku OPDO'n adda durummaadhaan mootummaa wayyaanee gargaaruudhaan miidhaa fi roorroo hedduu uummata Oromoo irraan geessifteetti. Goleen Oromoo mara keessa naanna'uunis uummata Oromoo akka jilbeeffatu waan dandeessu hunda gooteetti. OPDO'n akka jaarmiyaatti jaarmiyaa maqaa Oromoon hundeeffamee afaan Oromoo dubbatu malee jaarmiyaa Oromoo miti. Jaarmiyaan kun jaarmiyaa uummata Tigraayiif afaaniiku jedhamee kan yeroo adda addaatti qeeqamuu fi ceephoon irratti dhiyaatu sababa kanaan. Jaarmiyaan kun uumama isaarraa ka'ee meeshaa ta'e hojjechuun ala waan tokkollee waan hin fayyadneef uummaticha biratti fudhataman qabu. Haa ta'utti warri jaarmiyaa kana keessatti hiriiran ilmaan Oromoo ta'uun isaanii waan haalamuu miti. Ilmaan Oromoo jaarmiyaa kana keessatti hiriiranis oolanii yoo bulan miidhaaf roorroo uummata Oromoo irra ga'u hubatanii arguun isaanii noolle. Akkuma seenaarraa yaadannutti ilmaan Oromoo OPDO keessa turan kan akka Yoonaataan Dhibbisaa, Kamaal Galchuu, Junaddiin Saadoo akkasumas
waraana keessaa fi hojii sibiilii keessa kan hojjetan ilmaan Oromoo hedduun qabsoo Oromootti dabalamuun isaanii kan yaadatamu. Ilmaan Oromoo kunneen qabsoo Oromootti waan dabalamaniif qaban mootummaa wayyaanee afaaniin sobee isaan ergachaa haa turuyyuu malee mootummaa wayyaanee jala taa'anii dabaa fi shira uummata Oromoo irratti hojjetamu eenyuyyuu caala waan hubatanii fi beekaniif boodarra haa turuyyuu malee gara qabsoo Oromootti deebi'an. Har'a fincilli akkasii kun ilmaan Oromoo dhugaadhaaf saba kanaaf dhaabbatan qofaa otoo hin taane kanneen golee diinaa fi bobaa diinaa jala taa'anii diinaa gargaaraa turan hunda gara mooraa tokkotti deebisaa jira. Eenyuma kan akka hubachaa jirrutti OPDO keessa warraaqsi gaggeeffamaa jiru kan ifatti ibsuudha. Warraaqsi kun qabsoo ummati Oromoof qabsaa'onni Oromoo jajjaboon gaggeessaniin dabaalamee amma sadarkaa olaanaatti ce'utti jira. Dhiyeenya kanas miseensota OPDO paarlaamaa wayyaanee keessa jiran keessaa 88 ilmaan Oromoo irratti labsii hatattamaan labsinu jechuudhaan sagalee mormii dhageessisaniiru. Kunis qabsoon Oromoo sadarkaa olaanaatti ce'uusaa agarsiisa. Wayyaaneen abdii kutannaadhaan tarkaanfii kamiyyuu fudhattu ilmaan Oromoo bakkayyuu jiran walitti sassaabuu fi qabsoo Oromootti deebisuunsaa waan hin oolle. Jalqabumarraa kan hubatame roorroon kamiyyuu uummata kutatee bilisummaa isaatiif wal'aansoo gaggeessu duubatti akka hin deebifne hubatamaadha. Sababa kanaan addunyaa kanarratti biyyoonni bilisummaa argatan marti akkuma kanatti jabaatanii irree baasanii mootummaa isaanii deebisanii dhaaban. Kan Oromoos addan ta'u. Kanneen irreetti amananii cubbuudhaan waraana namarratti labsan kamiyyuu bara baraan dhaabbachuu hin danda'an. Bara baraan kan dhaabbatu haqaaf dhugaa qofaadha. Qabsoon uummata Oromoos kan dhalootaa dhalootatti darbaa yoo naga'eef waan haqaa fi dhugaa qabuufi uummata Oromoo gabrummaa baatee jiraachuu akka hin dandeenye jalqabumarraa waan ibseef bilisummaa barbaada ifaajeen taasifamu dhalootaa dhalootatti dabaree darbaa yoo naga'e. Namuu akka hubatutti qabsoon Oromoo yeroo ammaa deemaa jiru kan sadarkaa xumuraatti dhiyaateedha. Sababa kanaan diinni Oromoo abdii kutannaadhaan tarkaanfii olaanaa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jira. Qabsoon Oromoo aguma guddatu tarkaanfiin diinaas ni jabaata kan jedhamuufis kanumaafi. Kun immoo uummata Oromoo qofaarratti kan raawwatamaa jiru miti. Addunyaa kamirrattiyyuu kan mul'ate kan argamee darbe malee kan haaraa dhufes miti. Qabsoon keenya haguma jabaachaa adeemu diinni waan abdii kutatuuf waan danda'e hundaan humna qabu maratti fayyadamee uummata Oromoo dhaabuu fi duubatti deebisuuf wal'aansoo godha. Gochaan diinni uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru kun bifa kamiinuu kan fudhatamuu miti. Gochaa gara jabeenyaan guutame kan falmamuu qabu kan ofirraa deebifamuuf immoo irratti hojjetamuu qabu. Ammaan booda kan hafe diina keenya humna qabnu maraan itti deemnee Oromiyaa keessaa duguugsinee baasuudha. Humni kun bifa adda addaa qaba. Kan beekumsa qabu beekumsaan birmata. Kan ogummaa qabu ogummaadhaan birmata. Kan qabeenya qabu qabeenya isaatiin falmata. Kan waraanas qabu waraana isaatiin falmata jechuudha. Uummati Oromoo qabeenya isaa, beekumsa isaa, heddummina isaa fi waraana isaa yoo walitti tiche diina kana guyyaa tokkotti ofirraa ari'atee baasuu akka danda'u shakkiin tokko illee hin jiru. Amma biyya keessaa fi biyya alaatii gochaan uummanni Oromoo gochaa jiran diina kana haxaa'ee baasuudhaaf sadarkaa gaariitti tarkaanfachaa jira. Yeroo kanarratti uummati keenya wanti gochuu qabu hedduudha. Hunda dura uummati keenya bifa fedheenuu garaagarummaa waan babal'isu irratti xiyyeeffatee hojjechuu qabu. Jaarmiyaa siyaasaa ta'e kan hawaasaa, daldalaa ta'e qotee bulaa, barataa ta'e barsiisaa, namni kamiyyuu tokkummaadhaan gaaffii uummata Oromoo isa bu'uuraa sana akka deebii argatuuf hojjechuu duwwaatu nu baasa. Yeroo hammeenyi saba keenya irratti raawwatu akka sabaatti warri hammeenya hin barbaanne walitti dhufuun keenya dirqama ta'a. Sababni isaa mallattoon namummaa keenya hammeenya nurratti raawwatamuu fi dhala namaa kamirratti raawwatamu sagalee tokkoon mormuudha. Mallattoon namummaa keenya gochaa hamaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru bifa kamiinuu dura dhaabbachuudha.
akka namaatti ilmaan keenya yeroo baanii galuu dadhaban yeroo rasaasaan afaan isaanii adda isaaniif mataa isaanii keessa rukutamanii ajjeefaman yeroo wal'aansa hanqifamanii akka isaan du'anitti murtaa'u wanti nama jabeessu kana caalan jiru. Diinni gochaa hammeenyaan guutame kana naa raawwatu nuti warri gochaa hammeenyaan guutame kana falminus ta'e morminu walitti dhufnee bakka tokko dhaabbachuudhaan waan barbaannu sana akka argamuuf hojjechuun keenya dirqama ta'a. haala akkasii keessatti maal gochuu dandeenya jedhanii warri gaaffii kaasan jiraachuu malu. Haala akkasii keessatti wanti godhamu hedduutu jira. Keessumaa yeroo ammaa kanatti kanneen biyya alaa keessa jiran gochaa diinaa kana addunyaatti saaxiluu fi mormuudhaan adda dureedhaan birmachuu fi hiriira ba'uu isaan irraa eegama. Hiriirri isaan gaggeessan diinni nu fixe kan jedhuuf otoo hin taane meeshaa diinaa kanneen ta'an irraa dhaabuuf kanneen gochaa diinaa kanaan haamleen isaanii cabuu maluuf immoo haamleen isaanii akka hin cabne bira dhaabbachuuf ta'a jechuudha. Diinni gochaa akkasii kan fudhatu dhoksaatti waan ta'eef gochaan dhokataa kun akka ba'ee addunyaatti saaxilamuu fi warra inni boru bira dhaabbatee gaarummaa isaa himatu biratti beekamee akka itti qaana'u gochuudha. Mormiin lammiiwwan keenya biyya alaa keessatti yeroo adda addaatti deemsisaa turan fuula wayyaanee dhokataa saaxiluudhaan addunyaan akka hubatuu fi uummata keenyaaf dubbatu ga'ee gumaache qaba. Kun daranoo irratti hojjetame ammas waan bu'aa hin buufneef hin qabu. Yeroo ammaa kanatti hawaasni Oromoo biyya ambaa keessa jiran atattamaan kan gochuu qaban yoo jiraate walitti dhufuudhaan sagalee uummata keenya isa biyya keessatti duguuggaan sanyii irratti raawwatamu saaxiluudha. Kana gochuudhaaf wareegni isaan baasan guddaa miti. Wareegni isaan baasan saatii muraasaa fi barreeffama akkasumas suuraa adda addaa qabatanii sagalee uummata Oromoo dhageessisuu ni danda'u. Kana malees jaarmiyaa mirga namoomaaf falman bira deemuudhaan akka dhimma Oromoo kanarratti xiyyeeffatanii hojjetan taasisuunis hojii tokko. Hojiin kun hojjetamuu akka danda'u muuxannoo kanaan duraan kan hubannu. Ammas atattamaan hawaasni keenya biyya adda addaa keessa jiru walitti dhufee sagalee uummata keenyaa ta'utu irraa eegama. Kan biraa hawaasni keenya kan gochuu qabuu fi salphaa kan ta'e dinagdee walitti qabuudhaan warra miidhaman wal'aanuudha. Warri miidhaman yeroo ammaa kanatti wal'aansa gahaa nyaata gahaa dhabanii rakkachaa akka jiran beekamaadha. Kanaaf hawaasni keenya mata mataan bakka jirutti nama tokko yoo gargaare rakkoo uummata keenya biyya keessatti mudate kanaaf furmaata argamsiisu qaba jechuudha. Kanaaf hin xinnaate jennee otoo hin tuffanne waan qabnu qabannee uummata keenyatti birmachuun nurraa eegama. Namuu nama beeku barbaade nama hospitaala keessatti miidhamee wal'aanamaa jiru, nama wal'aansa dhabee manatti rakkachaa jiru, nama nyaata dhabee rakkinaaf saaxilameef dhaqqabuun gochaa oromummaarraa eegamu malee waan addaa miti. Yoo xiqqaate gochaa akkasii gochuun mallattoo namummaa kan ibsu malee waan biraas miti. Akka qabsaa'aatti immoo sanaa oliyyuu waan hojjetamu hedduudha. Kanarraa kan hafe yoo xinnaate warra maatiin jalaa miidhamanii fi duuti kunii fi wareegni kun itti gale bilbilanii yoo jajjabeessan barreessanii fi yoo haamlee isaanii ol kaasan hojii tokkotu hojjetama jechuudha. Kanaaf namuu warra maatiin isaa jalaa miidhametti bilbilee yookaan barreesse akka isaan jajjabaatan bira dhaabbachuunis hojii biraati. Hunda caalaa immoo diina farra uummata keenyaa ta'e kana hundeetti fonqolchuuf humna beekumsaaf muuxannoo qabnu hunda walitti fidnee hojjechuunis kan barbaadamu. Kanaaf akka jaarmiyaattis, akka hawaasaattis, akka nam tokkeettis, akka dandeenyu maraan humna keenya walitti itichinee diina humnaa ol nurra dhaabbatee nu ajjeesaa jiru kan ofirraa kaasuu irratti hojjechuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Bifa kamiinuu yeroo kana keessatti hawaastis ta'e jaarmiyaan keenya kanneen bilisummaa fi walqixxummaa falmaa gaggeessaa jiran xiyyeeffannaan isaanii ta'uu kan qabu bilisummaa fi walqixxummaa saba keenyaa dhugoomsuudha. Garaagarummaa kamirratti iyyuu xiyyeeffachuun barbaachisaa miti. Addaddummaan jaarmiyaa yookaan immoo ilaalchaa diina keenya duratti du'uurraa nu hambifne. Addaddummaan kun
diina keenya fuundurattis adda nun taasisu. Diina fuunduratti ilmaan Oromoo dhiiras ta'anii durbi ijoollees ta'anii manguddoo haga haqa isaanii fi dhugaa isaaniif dubbatanitti tokkum taasisa. Kanaaf qabsaa'onni Oromoo, jaarmiyaan Oromoo, uummati Oromoo, hawaasti marti bakka jiranitti gamtaa isaanii jabeeffachuudhaan hundee diinaa Oromiyaa keessaa buqqisuu irratti hojjechuutu irraa eegama. Keessumaa kanneen waraana qaban waraana isaanii akka jabeeffatan bira dhaabbachuu, waraana lubbuu isaa uummata Oromoof kennee wareega baasaa jiru immoo aamlee isaa eeguun barbaachisaadha. Kanneen bifa adda addaatiin waraana bilisummaa Oromoo qeeqaa turan yeroo akkanaa kana keessatti waan akkasiirraa dabachuu qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kana keessatti tarkaanfii isaa danda'ame hunda akka fudhatu jajjabeessuu fi meeshaas ta'ee qabeenyaan bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Sabatti roorrifame qawweedhaan ofirraa deebisuun kan danda'amu yoo waraana ofii leenjifatanii hidhachiifatanii nyaachisaniidha. Waraanni galaa gahaan arganne waan tokko gochuu waan hin dandeenyeef waraana keenya galaa dhiyeessuu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Kan saba keenyaa dhiisiitti kan saba biraa diina wayyaaneedhaan mormuyyuu karaa dandeenyuun bira dhaabbachuun nurraa eegama. Warri waraana ijaarrachuu barbaadanis akka ijaarrataniif jajjabeessuun barbaachisaadha. Borus akka sabaatti yoo bilisoomne waraana yoo hin qabaanne abbuma argetu nutti roorrisa. Oromiyaan har'a nuti barbaadaa jirru Oromiyaa kabajamtuu kan taatu yoo waraana gahaa, qabsaa'ota gahaa fi humna gahaa qabaatte. Kana gochuudhaaf akkuma kaleessa xiiqeffatamee hojjetamaa tures ammas gara fuulduraatti xiiqiidhaan tarkaanfachuun barbaachisaadha. Egaa walumaa galatti gochaan diinaa qabsaa'ota jabeessa malee duubatti hin deebisu kan jedhamee yeroo adda addaa himamaa tureef muuxannoo bira darbamirraa ka'uudhaan malee ofumaaf jajjabeessuu qofaan miti. Waraanni akka Ingiliz kan Keeniyaa keessa qubatee ture, waraanni Poorchugaal biyya koloniin bitanii turan, waraanni addunyaa kana dhuunfatanii turan marti yeroo duraa jabaa of se'anii addunyaa kana keessaa isaan malee kan biraa akka hin jirretti of ilaalanii uummata nagaatti roorrisaa turuun isaanii kan beekamu. Roorroon sun qabsaa'ota roorroo dura dhaabbatan uumee baay'isee booda irra garagalchuudhaan hundeedhaan garagalcheera. Kanneen uummata nagaatti roorrisan akkuma kanaan dura konkolaatanitti ammas konkolaachuun isaanii nafu. Gochaa wayyaaneen Oromiyaa irratti yeroo ammaa kana labsitee raawwachaa jirtu itti fufinsa gabrummaa kanaan dura tureeti maree haaraa waan hin taaneef uummati keenya xiiqii isaa jabeeffatee dura dhaabbachuu qaba. Haga yoonaatti caqasaa akka turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaarraa isiniif darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya roobiitiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Horaa bulaa.